بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى كنا برنودك إن كتاب الدروس المهمة الرا كتا تربفا كسي كتا تربفا لدك بديرا كتا تربفا إساتي ما تدري واهي أركان إسلاما إيمانا دبني كاني واهي شركي قودا شركي دبتها shirkii guddaa dubbannee turre eda jechuun. Amma shirkul asgharu jedhe. Ammoo shirkiin inni xiqqoo jennu fahuwa shirkii xiqqoo jechuun maa sabata binnusuusi ragaadhaan waan sabate maa sabata binnusuus waan ragaadhaan sabate digalee waan ragaadhaan sabate من الكتاب قرآن الرا أو السنة سنة الرا تسميته مقاس نساء وامتي إساء شركا شركي جدامي ولكنه قرو النجد شركي هجد مملجد ليس هنتان من جنس الشرك الأكبر ذاته ما شركي قدا متي فكينيا كالرياء أكا قرسيفنا في بعض الأعمال قريه جي كيست والحلف ككتو بغير الله نما رب تهنين وقول جتو ما شاء الله ورب فد وشاء فلان وأنا بلولي فد ولا تكنديستي ونحو ذلك وان كان فكاتو جتو ريائين نما قرسيفنا يوه جتو تاتي شرك ماليت شرك أسكر ريائين كن كما قمين شركي تأمي ماني سببان ريائين شركي تأو سببان إسادا إيسان شركي تأرى ريائين يو جنة سلان eenyuuf salaatama gosoowwan ibaadaa hundi isaatu rabbumaaf garuu salaata kaatee nama wayii argitee of bareechite jechuudha. Salaanni eenyuuf bareeffama ka'annaka taraahu akka rabbi gartuutti malee akka nama gartuu miti. Kan silaa rabbiif godhamuu qabu sun kushuu'a gad of qabuu silaa ibaadaa qulqulleessuu rabbiif gootu sana nama biraatiif gooti nama biraatiif bareechite waan ta'eef karaa sanaan riyaa'iin shirkii ta'u. Walhalfi biqilaa nama rabbiin tahiniin kakatuunoo kan silaa namaan kakattu akka dhakaa kanaa na haa goggoysu sun immoo of abaarsa sun immoo abaarsa Yesuusiin kakatta Maryamiin kakatta ishee kanaa Huseen nattaa ta'u jette maqaa ishee kanaa Huseeniin jette maqaan ishee Sayyid Ebeluutiin jettee kakatta digalee awliyaa akkasa akkasiitiin jinnii akkas akkasiitiin urjii akkas akkasiitiin jettee yoo kakatte kan silaa kakatamu rabbii fi ati immoo nama biraatiin kakatte waan ta'eef karaa sanaan shirkiin ta'u jira ammoo inni akka dhakaa kanaa na haa goggoysu digalee akka ulee kanaa akka qoraan kanaa dhaabee na hambisu akka sibiila kanaa na haa godhu na haa goggoysu maal jechuun sun of abaarsa malee kakuutii miti namni achumatti of abaaree galuu jira jechuun kakadhe. وقول ما شاء الله وشاء فلان ربي ولدتك انديسي كن مو كان سلا ربين قفتي وربين قفتي اتفق جنو وقبلوا اللي ربي وجن اتفق جرات الكتين سينيري خنا شركي تعالى garuu kuni akka shirkii guddaatii miti shirkii xiqqoodha. Shirkiin xiqqoo fi shirkiin guddoon garaagarummaan isaa maaliree hojii balleessuu keessatti shirkiin guddaan gaafa hadha kaatee shirkii guddaa hojjettu hojii kee waan achi duratti waggaa 50 60 hojjette guutuusaa ka'an lamta gumbin absi akka waan kaleessan jirree wahii gooteetta xaara adda hundala tokko jedhe ammoo foormaatii gooteetta jechuudha. bakka tokkotti guutuutti haqxee jirti. Shirkiin xiqqoonoo shirkul asgariinoo fakkeenyaaf salaata sunnaa rakaa lamaa tokko kaatee agarsiifatta jechuudha. Agarsiifatteetta. Gaafa agarsiifattu salaatattiidhuma lamaan sanatu baddi jechuudha. Fakkeenyaaf salaata jamaa salaataa ranni tokko. Rakaa lama rabbumaa jee qulqulleessee laate. Isaa attaayyaata duraa fixee rakaa sadaffaa irratti ol ka'ee namni wayii dhufee innaan sababa isaatii wajjin sababa isaatiin namticha sanaa fi rakaa lamaan boodamu agarsiifate. Rakaa lamaan inni duraa nagaadha. Inni keessatti hojittii riyaa agarsiisantu baddi. Akkas garaagarummaan isaa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جت نبي ربيتي أخوف الرصداتمان ما أخاف عليكم ونين سن الرصداتو الشرك الأصغر شرك تقول
أنا جنان أصوم بيكن سنتي. وسئل عنه سر قافة فقال نجد الرياء، رياء الأجلين. رواه الإمام أحمد، إمام أحمد تقباسي، والطبراني والبيهقي، طبراني في بيهقين اللي عن محمود بن لبيد الأنصاري، محمود الملبيد الأنصاري قصدي أنصاري إسسنرة رضي الله عنه بإسناد جيد سند بريدة. ورواه الطبراني حديث كان الطبراني اللي قباسي بأسانيد جيدة سند بريدة عن محمود بن لبيد، محمود الملبيد محمود مو الرافع بن خديج، رافع بن خديج قباسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رافع بن خديج نبي ربي وديسي جتشو. وقوله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول ربيتي من حلف بشيء نمني ككت وان تكون دون الله ربي قدت فقد أشرك شركي هجتيرا. رواه إمام أحمد تقباسي بإسناد صحيح سند سيتين عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ورواه أبو داود والترمذي. أقسم حديث كانت أبو داود في الترمذي اللي قباسي بإسناد صحيح سند سيتين من حديث ابن عمر، حديث عبد الله المؤمر رضي الله عنهما إسهال لمان الرار لربنا جالته. عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إرجما ربي نجد من حلف بغير الله نمني ككتنا رب تهنين فقد كفر كفر أو أشرك تقاه شركي دلقي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هنجدنا ما شاء الله ورب فد وشاء فلان وان ابل اللي فد هنجدنا، ولكن قروا قولوا جدامل ما شاء الله ورب فد ثم شاء فلان جنا ابل اللي فد ربي فد بودا انا ابل اللي فد جدامل ورب فبل ولما نفد هنجدنا جدّ. أخرجاه أبو داود بإسناد صحيح. أبو داود قباس سند سيتين عن حذيفة من اليمان، حذيفة اليمان وهذا النوع قست كوني جدي قست شركي أصغر جدا مكوني لا يوجب الردة مرتد ما هنسبتشيسو. نمني شركي قد دلقي مرتدي تئير، نمني مو شركي xiqqaatan dhagayoo murtaddummaa hin qabu. Maaliif jennaan egaa riyaa'ee nama wayiinuma qaba hin dhabamtu namarraa dhokattuudha. Walaa yuujibu lkhuluudha akkasuma shirkiin xiqqaan zalaalam ta'urlee hin dirqama hin sabachiisu finnaar ibidda keessatti. Walaakinnahu garuu inni yunaafii ni dhabamsiisa. Kamaala tawhiid toohinni guutuu ta'uu dhabamsiisa. Alwaajib toohinni waajibaadha guutuu tahuudha dhabamsiisa jechuudha. Kana gosa sadaffaatti seennu gaan dheerata haadaa wa sallallahu wa sallam wa baarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.